fayyadamaa warri mataan keessan haphii ta'e jecha dheerinaaf illee fayyada. Na talbaammoo yeroo aanutti isiniif qabadhee isiniif dhufaa akka murannee jirra innaa nafaana tura. Mana madaamii keessa jiru rifeensa keenyatti godhannee akka dheereffannu godhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa yoo obsa qabaanne rifeensa keenya dheereffachuu hin dandeenye jechaadha. Garuu guyyaa lama guyyaa takkitti goone nu dheerachuu didee jennee abdii hin kunnu jechaadha. Akkuma namni qotee eeggatee sanyii isaa makara galchatutti nutis rifeensa keenya obsaan yoo kunuunfanne waan itti godhadhaa isiniin jedhe kana yoo seeran itti godhatanii booda firii isaa in argattu jechaadha. Egaa nagaa hin dagannee ashamaa akkam jirtu hordoftoonni seenaatu. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka jirtanitti jirtu nagaa keessanii warroon amantaan biraarree assalaamu alaykum isiniin jedhee tanan jirtu. Ani nagaa kootii galata Waaqayyoo. Egaa wal jalaa babbannee turre jechaadha. Waa'ee rifeensa irratti hojjedhee hin beeku tureen jira jechaadha. Egaa gaaffii ijoollee baay'eetu jechaadha. Gaaffiin keessan gara garaa xiqqooshimoo itti hojjechuudhaaf waan miidiyaa irra laalee odoo hin taane waan mana koo keessatti fayyadamu isiniif qooda malee waan miidiyaa irratti laalee isiniif kaa'uu hin barbaadu isiniin jedha obboloota koo. Egaa gaaffii keessan hunduma isaayyuu agan danda'e kanaan booda isiniif kan deebisa waan mana kee keessatti itti godhadhu jechaadha. Gaafota san immoo irra caalaa talbaan mana arabaa kan jiru jechaa jirtu. Viidiyoon kanaan dura isin hojjedhee irratti dhiifama guddaa sana of kalchaa'ee gaaffii baay'eetu jala jira. Keessattuu rabbiif jedhiitiin talbaan arabiffaan maal jedhama nuuf deebisii jechaa turtan jechaadha. Garuu na of kalchaa'ee egaa bakka nani jirus immoo xiqqooshi mijataa miti. Viidiyoo immoo teessee yoo wanta san haasofte malee sitti hin tolu jechaadha. Gaaffii keessan akka sinna gaafattanii seera sin deebisuu dhiisuu kootti dhiifama warroota kaan garuu koomentii jalatti deebiseefitiin jira. Egaa warri immoo na egaa turtanii dhiifama isiniin jedha. Kanaan booda talbaallee akkaataa ittiin hojjedhullee talbaan anatti fayyadamtullee han akkamiitiin nutti agarsiisi seeranii yeroo firii qabdu naan jettanii jirtu jechaadha. Isa immoo qazzedhee yeroo maatiin koo mana hin jiraanne isiniif qabadhee isiniif nan eenyu jedha jechaadha. Egaa oduu isinitti hin baay'isu obboloota koo. Gaaffii keessan hedduudha jechaadha. Gaaffiin inni kaan ani dheerina hin barbaadu yabbina hin barbaada seena rabbiif jedhiiti waan rifeensa koo naaf yabbisuu nutti miidha jechaa turtan jechaadha. Rifeensa keessa waa isiniif yabbisuu dhugaa dubbachuuf rifeensa koo kan koo haphii ture jechaadha. Galata Waaqayyoo amma homaa hin jedhu jechaadha. Amma yabbuudha amma naan hin ga'a jechaadha. Rifeensi koo haphii ture garuu hamma ergan maal fayyadamuu jalqabee rifeensi koo xiqqoo naaf dabale kan jedhu waan ani fayyade kana itti fayyadamaa laala isiniin jedha. Innis immoo irra caalayyuu immoo ijoolleen baay'ee warri fayyadamtanii jirtu jechaadha. Ta'eenna talbaanis immoo akkamitti itti fayyadamna warri jetta viidiyoo koo jalqabarraa obsaan jalqaba yeroo firii keessan qabdan jalqabaan gadhumaa laala. Ani takka viidiyoo dheeressee isinii waraaba jechaadha. Yoo obsa qabaattan malee wanta nani jedhe isiniif galuu dhiisuu danda'a. Gaaffii ijoollee baay'ee jechaadha. Talbaa waan jedhamullee arabiffaa isiniif dubbadheen jira garuu viidiyoo kiyya ilaalle ta'uun beeku malee isiniin jedha. Irra caalaa isatu baay'ataa isa immoo isiniif deebisa jechaadha. Egaa har'a innis immoo addi kiyya fa'aa achi na deemee seenaa wanta adda na magarsu beektaa jedhanii turan jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi egaa obboloota koo wanta miidiyaa immoo wanta garagaraa laaltanii fayyadaminaa isiniin jedha. Waan mana madaamii keessa jiru ofii keessanii gabaarra wanta kireemii garagaraa bittanii ofiin hin godhina borullee sin miidhuu danda'a isinii bakka waan hin taane isinirraan ga'uu danda'a jechaadha. Kanaafiyyuu manuma keessan keessa waan rifeensa keenya xiqqoo nuuf fooyyessa jennee yaannu. Innis immoo warroonni kaan jalaa caccabaa warri jettan shaamboo fayyadaminaa isiniin jedheen jira. Saamunaa isinitti agarsiise tanan jira jechaadha. Egaa har'a immoo qorofudii fi xiqaama xabashaa fi zayituunii hojjetadheen jira jechaadha. Hojjetadheen jira ittar biffa jechaadha. Warra kuni gaaffiin kuni warra rifeensi keessan sin jala haphateef warri rifeensi keessan yabbuu fayyadamina. Warroon mataa keessaniif illee ta'uu dhiisuu mala jechaadha. Eenyuun kun
qorofodiin biifanii masaajii godhan kun warroota kaaniin ta'u mataa jajjabeessuu danda'a. Warroonni rifeensi keessan yabbuu ta'e fayyadameen garuu warroonni rifeensi keessan haphii akka kootii ture mataa rifeensa koo haphii duraa isinittan agarsiisa viidiyoo irra isiniifan ka'a. Warri akkasii rifeensa keessan dhugaa waaqayyoo jechaadha itti fayyadama manuma keessan keessatti hojjetadhaati jechaadha. Innaa osa yoo qabaatani isiniif isarra immoo darbee amma akkan itti fayyadamu isinittan agarsiisa. Obsaan nafaana turaa isiniin jedhaan amma qorofodii jedhee tanaan zayituunii jedhee tana fayyadameen jira jechaadha. Gama xabashaa jedhee hin beektu jedhee tanaan kun isa fooniin xabbafamu hin beektu jechaadha. Innaa sigaa maxabashaa hundumti keessaniyyuu hin beektu isa jechaadha. Akkan itti biifadhee Is immoo vaaliziinii fayyadamaa jechaadha. Rifeensa keessan qaama keessaniif hin tuqina jechaadha. Akka mataa rifeensi keessan sin jalaan buqqaan akka hin caccabne si fayyada jechaadha. Isinittan agarsiisa. Vaaliziinii na fayyadama jechaadha. Rifeensa kootiifan vaaliziinii sirriitti fayyadama. Qaama kootiin buqqee kootiin hin tuqu garuu kana isaatti qabee akkasitti nan fayyadama jechaadha. Kana gadi akkasitti maaliif si fayyada inni maaliif si fayyada rifeensi keessan akka hin buqqaaneef akka hin caccabneef sin gargaara jechaadha. Rifeensi amma keessattuu ho'i jammaree rifeensi baay'ee buqqaa jechaadha. Hin beektu ijoollonni biyya arabaa jechaadha. Garuu kana fayyadamaa isiniin jedha sin jalaa buqqa'uu hin danda'u. Dheerinaafis fayyada kun buqqee keessaniin ofiin hin tuqinaa malee kanaan akkasitti kanaa gadi yoo fayyadamtan baay'ee faayidaa guddaa qaba. Waaf na fayyade immoo si fayyada jedhee tanan yaada egaa oduu isinitti hin baayisu. Amma gara eenyutti deemna jechaadha. Gara qorofodii dibachuu qorofodii fi qaama xabashaa fi zayituunii danfifadhee tanan jira isinittan agarsiisa jechaadha. Egaa obboloota koo amma dibachuudhaa fi kunoo laalaa ani danfifadheen jira hojjetadheen jira jechaadha. Hojjetadheen jira waan ani ittiin biifadhu immoo isinittan agarsiisa jechaadha. Amma dhumaatti na faana turaa jechaadha. Amma kunoo kanatti naqadheen jira jechaadha. Kanatti kanaan biifadha. Kanatti buqqee kottis akkasitti jechaadha. Kunoo laala akkanattan biifadha jechaadha. Isinittan agarsiisa na faana turaa. Kana keessa kanatti naqadhee jechaadha. Duran danfifadhee qaama xabashaa fi zayituuniin qorofodii rifeensa keenya hin goggosa jechaadha. Hin goggosta isaaf jechaan zayituunii itti makee innaa kunoo kana siniin magarsa jechaadha. Hankoo dura baay'ee adillee addan qaba garuu amma xiqqoo fooyya'insa qabaa isiniin jedha obboloota koo. Amma ittan biifadhaa na faana turaa isiniin jedha. Isinis mana keessanitti bishaaniin zayituunii bishaan xiqqoo ishiitti naxxaliin danfifatu jechaadha. Qorofodii itti gootanii baqa innaa isaan booda asitti naqattanii biifanna jechaadha. Na faana turaa ishii gaa'is amma itti godhachuu jammarree kun akkanatti itti biifadha jechaadha. Jalaa maasaajii godhe sammuu keenya bichaatti goona fiixa isaatti odoo hin taane buqqee keenya bichaatti goona addaan babaananni takkatti itti godhanne. Innaa gaa'is gimmaasha kana fille jechaadha. Innaa sammuu bichaatti godhanna jechaadha. Isa kanaaf fiixa isaa ittiin goonu jechaadha. Sammuu bichaatti godhanna akka nuu magarsuuf jechaadha. Akkuma marguu fi malee waan biraa miti isiniin magarsa isinilleen dheeressa qorofodiin xuruudha rifeensa fi fayyadamaa warri mataa keessan haphiinna qaama xabashaan immoo mana arabaa keessa guute jechaadha. Bakka inni hin jiru obsaan akkanumatti itti godhadhaa isiniin jedha. Gara xumuraarra geenye obboloota koo innaa foolii warri foolii qabaa mina jetta foolii takka illee hin qabu jechaadha. Foolii takka hin qabu. Dhugaa waaqayyoo amma kanarraa miicuu jechaadha. Miicuu amma gaafa talbaa itti godhadhuutti booda immoo talbaan itti godhadha jechaadha. Foolii qaba warri jetta foolii takka iyyuu hin qabu itti godhadha. Isinis akkanumatti amma xiqqoo ishii jalaa jajjabaata warri mataa keessaniif hin taane jechaadha. Qibaatii itti xaragattanii bakka afurminaa mina godhattu jechaadha. Obboloota koo xumurannee jirra innaa na faana tura. Kunoo baay'ee calaqqisa jechaadha. Dhugaa waaqayyoo baay'ee waan fakkaatu jechaadha. Baay'ee cululuqa. Inni garuu booda hin goggoga jechaadha. Booda hin goggogaa rifeensa keessanitti qibaatisuu ta'e booddeerra yeroo bakka lama godhattan itti godhadhaa isiniin jedha. Ani kunoo dhugaa rabbii akka itti calaqqisu jechaadha.
keessattuu xiqqoo shanan kunnaa beekuu didee waasan beeku achiin qala qayyaradhe jechaadha. Kunnaa beekuu dinni kunnaa beekuu dinni jala ta'uu isheenatti fakkaate kana fayyadamaa ture kanas nan qaba. Nama marabaa keessa jira itti fayyadama jechaadha. Kun akkatti itti fayyadama kun olaala. Fiixee yaani warra addis hin deemi jecha qorfudii lamoo bichaa immoo keessan kaayina itti godhadhaa jecha itti baay'isaati. Baay'ee faayidaa qaba dhugaa rabbii ana kooni kun xumuradhe itti biifadheen argitu yoo ta'e kun walakkaa isaatti jechaadha. Kun qorfudiidhumaa fi suma nama biifadhe qibaatii ittiin goone keessattuu adda qaama keessaniin bichaa eenyu jedhaayi qaama keessan bichaa masaajii godhadhaayi amma bakka lamattaan godhadha jechaadha. Vaaliziin itti godhee jechaadha. Amma baay'ee mataan koo baay'ee gurraacha'ee jira bifa keessaallee qayyaramee jira. Vaaliziinidha kun vaaliziinii itti godhadha jechaadha. Addaan baasee itti godhadha garuu ammaa fi akkanumatti itti godha booda akka mataan koo vaaliziinii immoo qaama keessaniin hin ga'ina maaliif jennaan itti biifatta sila ta'eef qorfudii. Kun olaanaa nama dhugaa waaqayyo argan kana fayyadamuu jammaree kun baay'ee nama argaa jira. Sinillee itti fayyadamaa warri mataan keessan haphii ta'e jecha dheerinaaf illee fayyada. Natalbaamoo yeroo aanutti isiniif qabadhee isiniif dhufaa akkatti calaqqisu argitanii bareedee dhugaa waaqayyo obsa qabaadha. Innaamoo yeroo amma bakka lamatti addaan baasee dhaadha jechaadha. Isinitti agarsiisa akkanitti dhaadhu jechaadha. Sama kana addaan baasee miti akkana jalaan caccabne akkana jalaan goggonne kana isaatti vaaliziiniin godha sammuu isaatti immoo qibaatii xiqqoo ishiin xaragadha jechaadha. Akkana jalaan goggonne boodetti goggogee mataan keessa si jalaa ciccifa sila ta'eef amma kun vaaliziinidha. Kun akkanatti fudhadhee tanan baay'ee torbeen guutu sila ta'eef kanan miicu kun olaala akkanatti itti godhadha jechaadha. Mataan keenya uumaan goggoguu laala kun akka itti eenyuudha jechaadha. Garanaanis vaaliziinii itti godhadha. Illee wajjumaan kun olaala akka mataan keenya nu jalaan goggonnee fi immoo hin caccabuu dheerinaaf illee fayyada jechaadha. Mataan koo baay'ee walitti dacha'ee jira. Yeroo qorfudiitti godhe baay'ee walitti deebi'e jechaadha. Kana sammuu isaa immoo qibaatii xiqqoo itti fayyadamna jechaadha. Kun qibaatii laala. Qibaatii tanaan itti fayyadama. Qibaatii kana fayyadamaanii isin waan fayyadamtanii kana bitee tanan xiqqoo tokko isinitti agarsiisa jecha kana fayyadameen kun naa ta'uu dide achiin dhiisee jecha ciqaa nan dhiisee achi kanatti deebi'ee isiniin jedha obboloota koo kana fayyadama jechaadha. Walakkaasa xiqqooman itti diba bakka lamaan godhadhaa isinitti agarsiisa jechaadha. Xiqqooman itti godha akkuma walakkaasa xiqqoo na jalaa hin bubuqqaaneef jechaadha. Obsaan itti godhattu jechaadha. Guys, kalau lala bifti isaallee waan hin fakkaatu jechaadha. Dhugaa waaqayyo akkatti cololokee baatee miti garuu qorfudiin baay'ee rifeensa keenya qoricha jechaadhaan gurraachisa booda nu jalaa goggosa malee akka nu jalaa goggosineef immoo fiixa isaa vaaliziinii fayyadamnee eenyu keenya immoo qibaatii xiqqoo isheetti xaranna bakka lamatti dhaanne boru inni dhaanna jechaadha. Fiixa isaa fuuldura immoo mataa isinii magarsa isinii dheeressa obsaan itti godhadhaa isiniin jedha. Amma bakka lamatti godhadha. Kunoo akkanatti dhaanna jechaadha. Amma akkanatti dhaanna. Kunoo guys rifeensa koo dhaadhe akkuma argitanii bakka lamatti baasee dhaadhe mashallaadha mashallaa akkasinis akkasumatti eenyu godhadhaati. Gisee biraas immoo bakka afuritti akkanumatti dhadhaadhaa isiniin jedha. Dhugaa rabbi seeraan masaajii godhaa seeraan itti fayyadama. Qorfudiin baay'ee bareedaan kiyyallee dura addi baay'ee as nagahee jira. Amma garuu galata waaqa kununaa soroore jechaadha xiqqoo jechaadha. Walakkaa innaa rifeensi koo immoo baay'ee haphii ture jechaadha. Haphii baay'ee haphii ture amma garuu fooyya'insa qaban innaa yabbachaa jira jechaadha. Akkuma argitanii egaa viidiyoon biraatiin immoo talbaa waan jedhamullee isiniif qabadheen dhufaa. Egaa jalqabaa kaastanii amma kanatti waan wajji turtanii guddaa galatooma kabajamaa. Gaaffii qabdan immoo koomentii jala naa kaa'uun dagatinaa. Akka koo kanatti shaashambaa godhaashi akkasitti akka shaashambaa godhaate koottaa itti fayyadamaa. Dhugaa waaqayyoonatu isiniin jedhee
obsaan itti fayyadamaa. Gaaffii keessan immoo isaan achi isiniifan deebisa fataa godhee isinii deebisa gaaffii qabdan yaada qabdan innaa qorofudii immoo mana madaamii keessa guutee itti fayyadama laala dhugaa waaqayyo rifeensi koo akka itti gurraacha'u jecha baay'ee qayyarame borus asumatti hiikati bakka lamatti dhaadhaa jechaadha nama boruu hiikeetaman bakkuma kanatti afurittan addaan baasa bakka lamattan addaan baasa bakka afur jecha bakkuma kanatti asoroorfadhaa. Dhugaa obsaan itti godhadhaa yaani kun akkanatti shaashambaa godhee jira isinis akkanatti itti fayyadamaa obboloota koo. Egaa waan wajjin turtaniif galatooma iddoo dogoggoraatti immoo yaada qabdan immoo koomentii jala naa kaa'uun dagatinaa nagaan naa tura.